رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن ورتل القرآن ترتيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. Suuraan tun maqaan isii Al-Kaafiruun jedhamti. Kan isin itti buute Makkiyaadhallee jedhanii namni gariin ammoo Madaniyyaadhaa Madiinatti buutellee jedhan. Sababni suuraan tun buutee fi yaada sadiitu jira. Tokkoffaa anna rahatan min Qureeshin tuutti Qureesh irraa taa'e takka kan akka Waliid ibn Mughiira, As ibn Waa'il, Aswad ibn عبد يغوث عباس بن عبد المطلب والقنمانيتي مال جدانيني يا أبا الفضل لو أن ابن أخيك أسلم بعض آلهتنا أتو محمد كني عليه الصلاة والسلام قري آلهة كنات أماني سلان الله ست أمانايو ربي ساسنت أمانايو جدان أغسي عباس رسولة الأفيتنين وان إسان جدانين كان رسولتهم أشرتي آيانتني بوتي قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ani waan isin gabbartan kana hin gabbaru isinis kan gabbartan hin taane waan ani gabbaru jedhin yaa Muhammad jedhin rabbiin aayatan irratti buuse jechuudha. Yaanni lammaffaan immoo anna Utbata ibn Rabi'a wa Umayyah ibn Khalaf jarri lamaan kun rasuula rabbiiti wal qunnamanii alayhi salaatu wassalaam maal jedhaniini yaa Muhammad laa nada'uka hatta tattabi'a diinana wa nattabi'a diinak. Hanga atillee garii amantii keenyaa hordofte nullee garii amantii keetii hordofnutti sin dhiifnu jedhaniin. Fa in kaana amruna rushdan kunta qad akhadta bihazzika minhu. Diinin keenya kun yoo qajeelaa ta'e atillee qooda irraa fudhattee jirta. Yoo diiniin kan keetis qajeelaa ta'e nullee qooda irraa fudhannee jirra. Akkasitti nu hundinuyyuu gara lachirraayyuu fayyadamna jedhanii yaada kanatti dhiyeessan jari lamaan kun. Achirratti rabbiin suuraa tana buusee qul yaa ayyuhal kaafiruun laa a'budu maa ta'buduun irraa qulqullaa jedhee rabbiin jechuudha ummata kanarraa. Yaanni sadaffaan anna Qureeshan qaaluu linnabii sallallahu alaihi wasallam tuutti Qureeshaa rasuulan maal jedhaniini waggaa tokko amantii kan kee kana nuti hordofnee eegasii atillee waggaa tokko amantii kan keenya kana hordofuun yoo kasitti tolu taate akkas goonaa haala kanaan deemnaa jedhanii yaada kanatti dhiyeessan jechuudha. Achirratti rabbiin suuraa kanatti buusee irraa qulqullaa'e jedheen jechuudha diinii isaanii irra. Maal jechuudha ma'anaan ayata kanniini qul jedhi yaa Muhammad yaa ayyuhal kaafiruun yaa tuuta rabbitti amanuu didde. Al-kaafiruunan kun amma kaafira addunyaa irra jiru hundaayyuu qabatuu danda'a. Garuu ammoo haasofni ayata kanaa kan itti baantu mushrikan Qureeshaa sanii laa a'bud ani gabbaru maa ta'buduun waan isin gabbartan kana dhagaa fi mukarraa taabota isin gabbartan kana ani hin gabbaruu jedhiin. Walaa antum isinis hin taane aabiduuna gabbaroo hin taane maa a'budu waan ani gabbaru. Maan asiitun amma ma'anaa maniiti maaliifi maan ligayri al-aqil waan aqliin qabne irratti dubbatamti kan akka dhagaa mukaa taabota isaan gabbaran san irratti dubbatamti. Kanaaf isii rabbi irratti dubbisuu otoo hin ta'in rabbiidhaan man jedhan malee maa hin jedhani. Akkuma duratti maa ta'buduuna jedhe san asitti illee maa abudu maa duraa sanii wal fakkeessuuf rabbiin asif fide malee asitti kan fedhamu maniidha. Walaa antum aabiduuna isinis gabbaroo hin taane maal ilaahii ani gabbaru kana rabbii ani gabbaru kana isinis gabbaroo hin taane jechuudha. Walaa ana aabidun anis gabbaroo hin taane maa abattum waan isin gabbartan san. Amma ayaanni tuni ayata duraa saniin wal fakkaatti. Walaa antum aabiduuna isinis gabbaroo hin taane maa abudu waan ani gabbaru. Ayaanni tunillee ayata lammaffaatii wal fakkaatti. Maaliif lama irra deebi'e jennaan
maani dubbii jajjabeessuudhaaf yookaan immoo hawwii isaanii san guutumaan guututti muruudhaaf yaada isaan kutachiisuudhaaf irra deddeebi'ee jechuudha. Yookaan immoo ayanni duraatii fi lammataallee waliin fakkaattu kan dura la a'budu ma ta'buduun ani hin gabbaru ammatti ma ta'buduun waan isin gabbartan kana ani hin gabbaru jechuudha. Wala ana a'budu ma abattum jechuun kun immoo fuuldurattillee gabbaruun hin malu waan isin gabbartan kana jechuudha. Ammatti isin gabbaru fuuldurattillee hin gabbaru jechuudha waan isin gabbartan kana. Akkuma san isaanillee wala antum a'buduuna ma a'budu gabbaroo hin taane waan ani gabbaru kana ilaahiyya kana isinis gabbaroo hin taane ammatti. Akkuma san wala antum a'buduuna ma a'budu fuuldurattillee ka gabbartanii miti. Lakum diinukum waliya diin lakum diinukum amantiin keessanis isinumaaf waliya diin amantiin kiyyas anumaaf. Akkuma ayata biroo keessatti wa in kadhabuuka yoo didaniitiin hin si kijibsiisan fakulli amalii hojiin kiyya anumaaf diiniin kiyya anumaaf walakum amalukum hojiin keessanillee isinumaaf kan hojjetaa jettan sun shirkiin sun jechuudha. Antum bari'uuna mimma a'malu isinis qulqullaa'oodha waan ani hojjedhurra tawxiida kiyyaa kanarraa qulqullaa'o wa ana bari'uun mimma ta'maluun anis shirkii isin hojjettan san irraa qulqullaa'aadha. Ayanni tuni kan ibsitu maa inni anis isinirraa qulqulluudha isinillee anarraa qulqulluudha jechuudha. walirraa qulqullaa'udha. Lana a'maaluna walakum a'maalukum anaafis hojiin kiyyuma anumaa fi isiniifillee hojiin keessan isinumaa fi jedhanii walirraa qulqullaa'udha jechuudha. Ayatul baraa'a yookiin ammoo lakum diinukum waliya diin jechuun kun diiniin keessan isinumaa fi anis diiniin kiyya anumaa fi jedhanii akkasitti nagaa wal dhiisuun suni ayata sayftiin nasakhame ayata jihaadatti eejuun nasakhame jechuudha. Ayanni kun kana jechuun lolli hin jiru jechuudha. Lakum diinukum waliya diin jechuun nagumaa wal dhiifnee bilisummaa waliin jiraannaa jechuu agarsiisa waan ta'eef ayata jihaadatti eejutuyyuu ayata kana nasakhtillee jedhan. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. سورة مكانسي الكافرون جرمتي كسين تبوته مكية دلّي وكين أمو مدنية دلّي جراني كافرون أنت جرمته مالي في لأن الله تعالى ذكرهم سورة كانت كافتوتا كان دبته حال إساني دبته أكما سان إساني رلّي قل قلاو دبته يجون. المحور الرئيسي للسورة إرغان إجون سورة تنفكسا قبض معيني البراءة من الشرك شركي را قل قلاو دا ورى شركي رلّي قل قلاو دا سورة كان كيسا وانتين تلينو كاران شركي دا باي اللي هاتاتو هندسيتو يو تكتي مجيشو دا مالي في هندسيتو يو باطلة شركي دا شركي ما باطل لباطل واني إسلام ما مليجن هندساتو يو باطل مجيشو دا كرامتوكو ربي والمتك بي هندسانيتو يو قل يا أيها الكافرون جدي يا مجيشو دا دانين باب آيات ولا أنتم عابدون ما أعبد جدي يرو لما فادبتوني yaada isaanii san guutumaan guututti muruudhaaf abdii isaan fixachiisuudhaaf shirkii irrallee qulqullaa'uu kana sirriitti gadi jabeessuudhaaf rabbiin yeroo lama irra deebi'ee dubbatee jechuudha. Yookaan immoo yeroo sanittillee fuuldurattillee karaa isaanii san irra deemuun waan isaan gabbarasan gabbaruun akka hin mijjanne ibsuu ta'ee jechuudha. Kana suurat al-kaafiruuna tana bakkee itti qara'uun gaarii ta'u raka'aa fajrii sunnaa fajrii keessatti qara'uun gaariidha. Akkuma san sunnaa magribaa keessatti illee qara'uun gaariidha. Akkuma san sunnaa xawaafa raka'aa xawaafaa keessatti illee qara'uun gaariidha jechuudha. Namni suuraa tana manaama keessatti qara'e kaanat lahu baraa'atan min ashirki shirki irraa qulqullinna isaaf taate jechuutu jira hadiisa keessatti. Suuraa sadii rabbiin quraana keessatti maqaa gosa namaatiin yaame sunis maali? Suurat al-mu'minuun maqaa mu'mintootatiin yaame, suuratul munaafiquun maqaa munaafiqtootatiin yaame, suuratul kaafiruun maqaa kaafirtootatiin yaame jechuudha. Suuratan quraana keessatti gosa namaatiin suurawwan yaamamte. Akkuma san suuraa tanarraa wanti nu hubannu maa inni amantii islaamaa kana keessatti maslahaadhaaf jedhanii ayata rabbii sharafuun yookiin ammoo jijjiiruun hin danda'amu. Ayata rabbii garantaanetti fassaruun hin danda'amu jechuudha. Imma haqqun wa imma baatilun yooka haqi yooka baatila lamaanuma kana walitti wal simsiisuudhaaf jecha maslahaa goona jedhanii akkan taanetti fassaruun akkan taaneen deemuun hin barbaachisu jechuudha amantii islaamaa keessatti. Maaliif rabbiin lakum diinukum waliya diin irraa qulqullaa jedhe baatila irraa fagaadhaa jedhe la a'budu ma ta'buduun wala antum a'buduuna ma a'budu irraa qulqullaa jedhe malee walitti dhiheessaa wal simsiisaa wal fakkeessaa wal madaalchisaa maslahaa barbaadaa hin jenne jechuudha amantii islaamaa keessatti. Imma haqqun wa imma baatilun kana jechuudha wanni ayata kana keessaa fudhannu xiinxallaa guddaa nuuf taati jechuudha.
ورتل القرآن ترتيلا